Nama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube keenya jala jirtan hundi keessan bakka jirtanutti nageenya isiniif haa baay'atu. Akkaataa bilbila namaa itti xalaftan gaa bilbila namaa takka to'achuu yookaan immoo bilbila namaa haala isin itti xalafuu dandeessan yookaan bilbila nama barbaadee takka to'achuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Koodii fayyadamuudhaan gaa bilbila abbaa feetanii bakka barbaadan teessanii nam takka to'achuu dandeessu yookaan immoo dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Bilbila nama hordofuu barbaadan takka sagalee isaa dhaggeeffachuu akkasuma waa'ee namaan dubbatu dhaggeeffachuu barbaadan koodii fayyadamuudhaan gaa bilbila namaa haala itti xalafuu dandeessan isin agarsiisaniin jedha. Garuu akkasuma gara barnootaa deemuu irratti chaanalii subscribe gochuu viidiyoo laayikii tuquudhaan eegalaa yeroo viidiyoo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha. Irbaayee keessan laayikii tuqxanu subscribe hin gootan isin jedha. Subscribe gochuu isin dagatinaa viidiyoo yeroo dhaggeeffattanu laayikii tuqaa isin jedha. Bilbila namaa takka xalafuun gaa dura dhowwamaadha. Haa ta'u malee nama isin heeyyame takka yookaan immoo nama bilbilli isaa akka isin walirratti connect gootan isin heeyyame takka haala itti walirratti hidhuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Ani bilbila waan kana of eeggannoo kan isin beeku qabdan viidiyoo kana kan agarsiisaa jiru bilbila namaa xalafaa jechuuf osoo hin taane haala itti ofirraa eegdaluu fi akkasuma nama akka bilbila lama qabda yoo bilbila lama qabaatta walirratti hidhuu dandeessanuuf isin agarsiisaa jira. Malee bilbila namaa dubbaan xalafaa osoo hin taane nama isin heeyyame takka bilbila walirratti hidhuu yookaan connect gochuu bilbila lama yoo qabaattan walirratti connect gochuu yoo bilbila takka cufee warratti hitanii dhaggeeffachuu jechuudha. Kan amma isin agarsiisaa jiru. Akkasuma viidiyoo kana laayikii tuquudhaan gaa eegalaa yeroo dhaggeeffattan koodii fayyadamuudhaan gaa haala isin bilbila nam takka xalafuu dandeessan jechuudha. Kan isin agarsiisu bakka dawwalaan isin bilbila keessa irraa jechuudha. Kabira koodii fayyadamuun ni danda'ama. Siitingii bilbilaa fayyadamuudhaanis kana gochuu ni dandeessu jechuudha. Hamma keessan agarsiisu gaa koodii fayyadamuudhaan haala kamii kan isin walirratti hidhuu dandeessan koodiilee baay'eetu jiru. Koodii isin fayyadamuudhaan bilbila takka walirratti hidhuu dandeessan koodiin baay'eetu jiru. Garuu hamma bakka dawwalaa keessa seenuudhaan gaa bilbila keessan bakka ittiin bilbilattan eega seentanii inni tokkoffaan bilbili keessan xalafamee jiraachuu karaalee itti ilaaluu dandeessanu haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Bilbila kan keessa fakkeenyaaf kan namarratti connect ta'ee yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa abbichaa argachuu dandeessu yookaan immoo xalafamee jiraachuu dhiisuu ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf gaa haala kanaan urjii kaa'uudhaan masiraalee kaa'uudhaan gaa amma keessaa waa hedduu sin agarsiisu masiraalee 62 jettanii haala kanaan gaa yoo urjii masiraalee itti dawwaltu sin kaardii yoo isin filachiisu sin kaardii filachuun dawwaluudhaan gaa yeroo isin bilbiltan haala kanaan gaa call me forwarding not forwarding jira nam tokko connect xalafee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan keessa yeroo kana yoo dhiqata kan namaatii warratti hidhamee jiraate lakkoofsa bilbilaa asirratti isinii baasa. Lakkoofsa bilbilaa abbaa irratti hidhamee jiru isinii baasuu danda'a jechuudha. Lakkoofsa nama irratti hidhamee jiru isinii baasuu danda'a. Koodiilee hedduutu jiru jechuudha. Haala kanaas ilaaluu dandeessu. Urjii maslaalii 67 jechuudhaan gaa hamma 67 eeggattanii maslaalii jechuudhaanis yeroo bilbiltanuu sim kaardii filachuudhaan jechuudha. Eega bilbiltanii kun illee isinii baasa haala kana hidhamee hin jiru jechuudha. Koodiin amma hidhamee hin jiru jechuudha bilbilli. Kabira bilbila namaa irratti hidhuudhaaf haala kamiin keessa hidhuu dandeessanu urjii kaa'uudhaan haala kanaan maslaalii eega keessanii 67 jechuudhaan gaa urjii kaa'uudhaan lakkoofsa bilbilaa abbicha hordofuu barbaadanii yookaan immoo nama isin heeyyame takka lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo bilbila kan keessan kana lakkoofsa bilbilaa keessanii bilbila isaa irratti naqxu haala kanaan bilbilichi isin bira jiraachuu qaba jechuudha. Bilbilli nama xalafuu barbaadde tokko yookaan bilbila nama hordofuu barbaadanii irraa fuutanii yookaan immoo abbichaan irra naqee jechuudhaan haala kanaan gaa abbichi urjii maslaalii 67 jechuudhaan gaa kokobii jedhee lakkoofsa bilbilaa keessanii galchaa jechuudha. 0 jettanii lakkoofsa keessan eega fixxanii dhumarra maslaalii kaa'uudhaan itti dawwaltu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessanii kan irra namu ammoo bilbila abbaa hordofuu barbaadaniiti. Sagalee isaa akka inni waraabesanii fidu lakkoofsi keessan bilbila nama xalafuu barbaadde isaarra nam'u qaba jechuudha. Bilbila sana irra naqee jechuudha yookaan immoo isin bira jiraate ofii keessa irra naquudhaan jechuudha. Har'a kan isin agarsiisa. Karaa biraallee ni jira. Kan bilbila isin bira hin jirre hordofuu danda'ama ni jira. Sana isin agarsiisa. Garuu har'a kan isin bira jiru haala kanaan keessin itti naquu dandeessan jechuudha. Haala kanaan yoo bilbila irra naqxanii forwardii godhee yookaan immoo waan abbichi dubbatu isinii fiduu danda'a jechuudha. Sagalee yookaan xalafuu gara bilbila keessa dhufuu danda'a jechuudha. Wanti namtichi nama sana akka bilbilamullee isin bira dhufuu danda'a jechuudha. Addaan hiikuu yookaan immoo ka xalafame kana hiikuu karaa kamiin keessa hin dandeessanu irraa hiikuu barbaaddan maslaalii kaa'uudhaanis haala kanaan 67 jettanii maslaalii ittanii yoo isin dawwaltan jechuudha. Fakkeenyaaf sim kaardii sana filachuudhaan irraa hiikamaa jechuudha. Karaalee hedduu irraa hiikuu dandeessu. Haala kanaan irraa hiikamaa forwarding keessatti call forwarding jira irraa bahee jira jechuudha. Haala kanaanis irraa hiikuu dandeessu. Duwwaa jechuudha lama ittanii haala kanaan yoo keessanii dawwaltanis irraa hiikuu dandeessu jechuudha. Karaa itti xalafan hedduutu jira. Koodiileen hedduu jira. Akkuma sim kaardiin biyya adda addaa wal gatu jechuudha. Hamma fakkii haala kanaan gaa bilbila takka hidhuu ni dandeessu jechuudha. Bilbila takka xalafuu dandeessu. Ilaaluus haala amma isin agarsiisee ka'een xalafamee jiraachuu dhiisuu isaa
haala kana keessanii yoo haala kana keessanii kaatanii fakkeenyaaf 67 beektanii masalaalii keessanii itti dawwaltan yoo dhiqata bilbila keessan kan namarratti connect ta'ee jiraate lakkoofsa bilbilaa bichaas ni baasa jechuudha. Ammaan koo hidhamee hin jiru waan ta'eef asirratti not forwarding jedha message xalafamee hin jiru namni si hordofee hin jiru jeenaa agarsiisa jira jechuudha. Haala kana yoo dhiqata bilbila keessan ilaalaa hin jirre haala kana ilaaluudhaan bilbilli keessan xalafamee jiraachuu isaa haala kana yoo ilaaltan beekuu dandeessu isiniin jira. Bilbila matakka haala kana hordofuu dandeessu keessin of eeggachuu qabdan viidiyoo kana kan hin agarsiisa bilbila namaa xalafaa jechuu osoo hin taane dhowwaadha bilbila namaa xalafuun. Bilbila namaa xalafaa hidhee fi miti irraa akka isin of eegdan ufan isin agarsiisaa jira. Beektanii yookaan immoo kana bilbila namaa qabaattan haala kana warratti dandeessu jechuuf isin barbaada malee bilbila namaa takka xalafaa jechuuf miti kan isin beekuu qabdan viidiyoo kana keessatti of eeggannoo guddaa isin gochuu qabdan kanadha. Barnoota kana keessaa waan isin gallee jiraate komentii naa barreessaa viidiyoo laayikii tuquudhaan akkasuma namoota hedduu bira akka goo sheer godhaa isin jedha. Gaafii qabaattan komentii naa kutaa itti aanuun immoo isin qabadhee isin dhufa komentii jetti naa barreessaa gaafii qabaattan hundi keessanuu.